baquu paartii kanarratti yaada addaatii kan ani qabu. Jalqabumarraatii kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Maaliif hin ta'u kanani jedhee tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya kan nutti kenne. OPDO kaleessaa maqaatti geeddarree ODP goonee ODP'tti kan kenne gaaffii koo kana 1, 2, 3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaafiyyuu akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraataa kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti. Balaa baay'ee qaba. Yeroo cimsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti.